doolaara 20 argachuu akka danda'anidha. Wal'aan saafatoo saboota garaagaraatii fi sharafa maallaqa laa yoo barbaade haaluma salphatti argachuu danda'a jechuudha. Maallaqa foorjiidhaan subamaa namni baay'ee yeroo garaagaraatiitti nyaatama. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa maallaqa laa akkamitti argachuu akka dandeenyu akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu fi akkaataa qabannaa isaa irratti hundaa'uudhaan seerota baay'ee isaa fooyyessee jira jechuudha. Bara 2024 sharafa maallaqa laa irratti baankiin biyyaalessa Itoophiyaa to'annoo mootummaa jala akka ba'uu fi haala gabaarratti akka hundaa'u labsee ture. Seeruma sana irratti hundaa'uudhaan bara kana keessa guyyaa lama dura baankiin biyyaalessa Itoophiyaa seerota baay'ee isaa fooyyessee jira. Seerota haarawaas tumee jira jechuudha. Ibraahim jedhama horoon yeroo jalqabatee YouTube chaanal kanatti YouTube chaanal kana subscribe godhaan namoonni maatii keenya taatan ammoo video kana like godhaati hamma xumuraatti nafaana bu'aasan jechuu barbaada. Odeeffannoon kun namoota beekuuf dhaga'uu ni qabu kan ammoo namoonni fayyada jettanii yaadda yoo jiraate share godhaati biraan gaasan jechuu barbaada. Egaa odeeffannoowwan YouTube chaanal kanarratti darbanii waan jireenya keessanii wal qabatan waan isin fayyadan waan ta'eef gaaf tokko subscribe gochuun keessan oolu haruma subscribe godhadhaati odeeffannoo asirratti guyyaa guyyaa isin gadhiisu akka isin biraa ga'u taasisaa isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma jalqaba isin kaasee baankiin biyyaalessa Itoophiyaa seerota kana dura turan irratti hundaa'uudhaan seerota haaraa biraa fi kan kana dura turan baay'ee isaa fooyyessee jira. Isaan kanneen keessaa muraasa isaa ilaalla jechaadha. Jalqaba irratti maamiloonni herreega sharafa alaa qabanii fiizaa fi tikkeetii xiyyaraa tokko malee kaardii kaffaltii alaatti kaffaluu isaan tajaajilu akka argatan labsee jira jechaadha. Egaa namni tokko kaardii sharafa alaatiif isaan tajaajilu argachuudhaaf jalqaba irratti akkaawuntii sharafa alaa qabaachuu qaba. Lammaffaa immoo fiizaa fi tikkeetii xiyyaraa qabaachuu qaba. Kanaaf fiizaa fi tikkeetii xiyyaraa tokko otoo isaa hin gaafatini akkaawuntii sharafa alaa qofa qabaachuudhaan kaardii kan argachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kana dura akkaawuntii sharafa alaa kana banachuudhaaf namni tokko doolaara 100 kuufachuu qaba. Doolaara 100 kuufachuu qaba. Yeroo ammaa kana immoo doolaarri 100 daangaan kaa'ame sunis irraa ka'ee jira jechuudha. Doolaara otoo hin kaffalin yookaan immoo hammi kaffaltiisa kana booda baankiiwwan dhuunfaa isaaniitiin kan murteeffatan ta'a. Doolaara 100 kana dura daangaan kaa'ame sun immoo kan baankiin biyyaalessaatiin kaa'ame irraa ka'ee jira jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kaardii kan argachuudhaaf jalqaba irratti akkaawuntii kana yookaan immoo akkaawuntii sharafa alaa kana qabaachuu qaba. Isa qabaannaan fiizaa tokko malee tikkeetii xiyyaraa otoo isan gaafatin tajaajiloota garaagaraatiif gara biyya biraa deemuu wal'aan saafatoo saboota garaagaraatiif fi sharafa maallaqa laa yoo barbaade haaluma salphatti argachuu danda'a jechuudha. Egaa kaardiin kun tajaajiloota kaffaltii onlaayinii yookaan immoo dijitaalaatii fi akka tajaajiludha kan labsame. Fakkeenyaaf tajaajiloota akka meeshaawwan garaagaraa onlaayinii irraa bitachuu, koorsiiwwan garaagaraa bitachuu, koorsiiwwan garaagaraa barachuu, kaffaltiiwwan karaa onlaayiniitiin taasifaman hedduun ni jira waan ta'eef fakkeenyaaf sooftiweeriiwwan garaagaraa kan AI'dhaan barannu aappiiwwan garaagaraa kan kaffaltiidhaan hojjetan isaan kan inni kaffaluu akka nu dandeessisudha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee namoonni hojii onlaayinii irratti hirmaatan inni kun waan baay'ee gaarii fi waan baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Lammaffaa immoo namni tokko karaa biyya alaa deemuudhaaf wal'aansaaf gara biyya alaa kan deemu yoo ta'e kana dura tikkeetii xiyyaraa fi fiizaa qabaachuu qaba. Amma immoo tikkeetii xiyyaraa fi fiizaa otoo hin gaafatin tajaajila sharafa alaa argachuu akka danda'udha. Baankii kamurraayyuu argachuu akka qabudha jechuudha seerri amma bahe. Akkasumas immoo barnootaaf ijoollee biyya biraatii qabatanii haadha manaa ta'uu barnootaa fi waan jireenya isaaniitiif ta'u imaloota garaagaraatiif waan isaaniif ta'u amma doolaara 20 argachuu akka danda'anidha jechuudha. Akkasumas immoo firoottan biyya alaa keessa qaban lammii Itoophiyaa ta'ee firoottan biyya alaa keessa yoo qabaate amma doolaara 3,000 erguu akka danda'udha jechuudha. Seerri kun kan ibsu. Haa ta'uuti immoo saboota akkama kaafnee kanneen wal'aansaafaa ta'uu qarqaarsaa fi saboota garaagaraa fi maallaqa gara biyya biraa erguu yoo barbaanne sababa ansiisaa ta'e dhiyeessuudha qabna jechuudha. Sababa ansiisaa dhiyeessinaan fiizaa otoo hin gaafatin tikkeetii xiyyaraa otoo hin gaafatin argachuu akka dandeenyudha seerri kun kan ibsu jechuudha. Yookaan immoo baankichi kan ibse kana dura maallaqa argachuudhaaf kan fiizaa tikkeettii wantoota garaagaraa waan gaafatuu fi namni wal'aansaa fi gara biyya biraa deemuu barbaade barnootaaf barbaade hojiiwwan garaagaraatiif barbaade maallaqa yookaan doolaara akka salphaatti argachuu waan hin dandeenyeef raasaa irraa yookaan mana dhuunfaa irraa bitataa ture jechuudha. Tokko kun gatiin isaa baay'ee tokko ol ka'aadha. Lammaffaa immoo namoonni hundi hubannoo maallaqa biyya alaa kana hin beeku waan ta'eef maallaqa foorjiidhaan subamaa namni baay'ee yeroo garaagaraatitti nyaatamaa ture jechuudha. Keessattuu ijoolleen gara biyya biraa hojiidhaaf deemanii. Akkasumas immoo daldalaadhaaf meeshaa biyya biraa irraa gara biyyaa fiduuf biyya irraa gara biyya biraa deemuudhaaf
turistiidhaaf, daawwiidhaaf, hojii fi barnootaaf saboota garaagaraatti biyya keessa gara biyya alaa yoo deeman saba doolaarri haala salphaatti argamuu hin dandeenye fi nama dhuunfaarraa kan bitatan gatii ol kaadhaan bitatu. Lammaffaa immoo maallaqa foorjii ta'een soomanii maallaqa isaanii nyaatamu jecha. Kanaaf yeroo kana saboota akka makaasii kanneen fi gara biyya biraa maallaqa erguu yoo barbaadan ofii keessanii deemuu barbaadan amma doolaara 20 argachuu akka dandeettan isa kanas immoo akkaawuntii sharafa alaa qofa qabaachuudhaan argachuu akka dandeettanii fi fiizaa fi tikkeetii xiyyaara tokko illee kan isin gaafan akkasumas akka jalqaba isin kaasetti kaardii kaffaltii alaatiif isin tajaajilu argachuudhaaf akkaawuntii kana qofa yoo banattan argachuu kan dandeettan jechuudha. Akkaawuntii kana banachuudhaaf hammi doolaara 100 kana dura kaa'ame sharafa maallaqaatiin yeroo ammaatiin yookaan naannoo qarshii 16,000 akkas ta'a jechuudha. Inni kunis kan hin jirredha. Haa ta'uti ammoo gara fuula duraatitti baankileen ofii isaaniitti murteeffatanii kan kaahanii malee hamma kana dura ta'e ol kan hin taanedha jechuudha. Lammaffaa immoo namni tokko gara biyya dhufuu barbaadu kan immoo imaltoonni gara biyyaa yoo seenanii hammi doolaara 10 kana dura daangaan gumruukaan kaa'ame akka irraa haqamudha. Kan immoo haqamee jira jechuudha. Kana dura namni tokko gara biyyaa yoo dhufu imaltoota gara biyyaa yoo dhufu daangaan gumruukaan kaa'ametu jira namoota doolaara 10,000 ol qabatan jechuudha. Inni kunis kan haqamedha. Akkasumas immoo namni tokko maallaqa hamma barbaade sharafuu fi maallaqa hamma barbaade ol kaa'achuu ni danda'a jechuudha. Daangaan kana dura kaa'ame kan irraa haqamedha jechuudha. Haa ta'uti ammoo namoonni tajaajiloodhaan akka amma isinii kaasee kan argachuudhaa fi saboota amansiisaa dhiyeessuu qaba, saba gahaa dhiyeessuu qaba, ragaawwan garaagaraa dhiyeessuu qaba. Fakkeenyaaf mana yaalaatiif yaalaaf gara biyya biraa kan deemu yoo ta'e ragaa yaalaa biyya biraa deemee akka yaalamu ibsu qabaachuu qaba jechuudha. Saboonni garaagaraas yookaan immoo dhimmoota garaagaraatti namoonni barbaadanis ragaa yookaan immoo saba amansiisaa ta'e dhiyeessinaanii kan argatan ta'a jechuudha. Kanaaf seeronni kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa 20 ol ta'anii baay'een isaanii kan fooyya'anii fi haarofni isaanii baay'een kan keessa jirudha jechuudha. Kanaaf gara fuula duraatti sharafni bilaak maarkeetti maal ta'a laata kan jedhu si gaafii nama baay'eeti. Isas yeroo biraarra deebinee kan laallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo odeeffannoo itti aanuun sharafni biyya keessatti maal fakkaata karaa baankiitiin karaa bilaak maarkeettiin maal fakkaata kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Akkasumas immoo maallaqa qabatanii gara biyyaa dhufuun kan booda baay'ee waan isin rakkisu miti jechuudha. Egaa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufe kan hanga isin biraan gahaa ture odeeffannoo kana fakkaatan baay'ee isaa kan dura isin biraan gahaa ture kan boodas kan isin biraan guutaa isin jechuudha. Amma irra deebi'uun namoonni haaraa taatan chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaatii maatii kana dabalamaa maaliif namoonni parsantii 60 ol ta'anii sabskiraayib otoo hin goone kan daawwataa jiran jechuudha. Namni parsantii 25 hamma 30 ta'an qofatu sabskiraayib godheetiin hordofaa jira. Kanaaf namoonni parsantii hamma kanaa keessatti waan walakkaa ol jettan kunis sabskiraayib gootanii anis ammoo si'aayinaan hamileedhaan wantoota jireenya keessan milqabatan viidiyoo bareedaa asirratti kan isin maxxansu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo isinitti dheeressu odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufe kan hanga isin biraan gahaa ture viidiyoo itti aanu irratti sharafni bilaak maarkeetii karaa baankiitiin maal fakkaata keessattuu karaa baankiitiin karaa bilaak maarkeetiin namoonni maallaqa keessan gara biyya keessaa ergattanii saboota garaagaraatiin nyaatamaa jirtanii saboota nama garaagaraatiin shawwatamaa jirtanii isa kanas irratti of eeggannoowwan isin gochuu qabdan baay'eesaa odeeffannoo isaa funaanee isin qopheessee jira. Akkasumas immoo sharafni karaa baankiitii karaa bilaak maarkeetiin maal fakkaata kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti kan isin biraan goota. Sanaan alattis immoo odeeffannoo ijaarsa mana meeshaawwan mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu biyya keessatti gatiin isaa maal fakkaata akkaataa gaafii keessaniitiin odeeffannoo ijaarsa akkasumas odeeffannoo biizinesii biyya kana keessatti hojii akkamii irratti yoo hirmaanne bu'aa gaarii argachuu dandeenya. Akkaataan itti fayyadaman isaa immoo maal fakkaata maallaqa hammamiin jalqabuu dandeenya eessatti jalqabuu dandeenya kan jedhu namoota hojii kana irratti hirmaatanii jiranii fi odeeffannoo ofii kiyyaa qabu irratti hundaa'uudhaan kan isin biraan gahu isin jechuu barbaada. Isin amma sanatti YouTube channel kana subscribe godhaatii nafaan bu'aa isin jechuu barbaada. Waan hortanii galanii keessan dachaadhaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.